Ashama akkam jirtu daawwattoota keenya kan daawwachaa jirtan oduu qubeetii oduu sa'aatii kana kan isinitti himu ani beekanii taakkalaati. Manni maree bakka bu'oota uummataa walgahii ariifachiisaa waame. Manni maree bakka bu'oota uummataa federaalaa labsii yeroo hatattamaa manni maree ministeerota naannoo Amaaraatti labsii qorachuun murtee dabarsuuf waamicha walgahii hatattamaa miseensota isaaf taasise. Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed ministeera dhimma alaa Rippaabilikaa Kooriyaa Kibbaa waliin mari'atan. Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed ministeera dhimma alaa Rippaabilikaa Kooriyaa Kibbaa Paark Jiin waliin dhimmoota waloo fi hariiroo daldala biyyoota lamaan gidduu jiru guddisuuf akkaataa danda'amu irratti mari'achuu isaanii ragaan waajjira ministeera muummee irraa argame ni mul'isa. Daandiin qilleensa Itoophiyaa balallii gara magaalota naannoo Amaaraa, Gondarii fi Baardaaritti taasisu boru akka eegalu beeksise. Daandiin qilleensa Itoophiyaa balallii gara magaalota naannoo Amaaraa, Baardaarii fi Gondaritti taasisu yeroon adda kutuu isaa himee kan ture yoo ta'u, ibsa har'a kenneen immoo balallii gara sanatti taasisu guyyaa boorii hagayya 10 bara 2023 akka lakkoofsa Itoophiyaatti akka eegalu beeksise. Sababa walitti bu'iinsa hidhattoota naannoo Amaaraa faannoofiin jedhanii fi humna nageenyaa mootummaa gidduutti gaggeeffamaa jiruun daandiin qilleensichaa kaleessaa eegalee guyyoota itti aanan sadiif balallii gara magaalota naannichaa kanneen akka Gondar, Baardaar, Laalibalaa fi Dasee yookiin Kombolchaatti taasisu haquuf beeksisuun isaa ni yaadatama. Qabsaa'aa Buleessaa fi miseensa adda bilisummaa Oromoo kan ta'an obbo Amaan Tufaa du'aan addunyaa kanarraa boqotan dabalata qabna. Obbo Amaan Tufaa abbaa isaanii obbo Tufaa Baatii fi haadha isaanii adda Nagallee irraa bara 1960 akka lakkoofsa Awurooppaatti kibba bahaa Oromiyaa godina Arsii Lixaa Ona Zuwaay Dugdaa bakka addaa Dugdaa jedhamutti dhalatani. Obbo Amaan akkuma ijoollee baadiyyaa kamittuu loon tiksaa maatii isaa gargaaraa wayita umuriin isaanii barumsaaf ga'u mana barumsaa Araaxaa jedhamutti barnoota sadarkaa tokkoffaa baratani. Dabalataanis barnoota isaa sadarkaa lammaffaas manuma barumsaa Kaataarii jedhamutti osoo baratanii gidduun bara 1978 akka lakkoofsa Awurooppaatti waraana biyyaatti qacaramuun barnoota isaanii achitti xumurani. Obbo Amaan waraana biyya keessatti humna maakanaayizidii kan turan yoo ta'an balaa waraana irratti irra gaheen ijoollummaan achii bahanii fuula isaanii guutummaan guutuutti gara qabsoo bilisummaa Oromoo ABO'n durfamuutti makamuu isaanii addi bilisummaa Oromoon beeksise. Obbo Amaan Tufaa Baatii ilma Wasiila Nadhii Gammadaa ilmaan obboleeyyanii waan turaniif akkuma waraana mootummaa keessaa gadi dhiisanii bahaniin kaayyoo qabsoo bilisummaa Oromoo Jaal Nadhii irraa barachuun miseensa adda bilisummaa Oromoo ta'an. Keessumaa Obbo Amaan Tufaa bara 1991 wayita addi bilisummaa Oromoo mootummaa ce'umsaa keessa turetti uummata ijaaruu fi dadammaqsuu dabalatee garee miidiyaa adda bilisummaa Oromoo keessatti ogummaa kaameraatiin tajaajila guddaa kennaa akka turanidhas kan himamu. Bara 2018 erga addi bilisummaa Oromoo magaalaa Finfinneetti waajjira banatee booda waajjira Gullallee keessatti dirqama dhaabni itti kennu cinaatti jila adda bilisummaa Oromoo Jaal Jabeessaa Gabbisaatiin durfamu guyyoota 36 godinoota kibba bahaa Oromiyaa godina Arsii Bahaa, Arsii Lixaa, Baalee Bahaa fi Lixatti bobba'uun uummata isaanii dubbisaa turan waliin ta'uudhaan dirqama qabsoo isaaniirraa eegamu ba'achaa turan. Obbo Amaan yeroo gabaabaas dhukkubaan qabamanii osoo wal'aanamaa jiranii hagayya 7 bara 2023 umurii isaanii ganna 63tti du'aan addunyaa kanarraa boqotan. Namoota dhuunfaa burjaajii uumuun miidhaa qarshii miliyoona 8 ol irra geessisan irratti himannaan banamuun himame. Dabalata oduu kanaaf Leensaa hordofaa. Namoonni dhuunfaa 50 naannoo Sumaalee irraa buqqaana jechuun mootummaa qarshii miliyoona 8 ol gowwoomsuun himataman. Dhimmi kun mana murtii olaanaa naannoo Oromiyaa magaalaa Shaggaritti dhiyaate. Himatamtoonni kunneen Biraanuu Girmaa, Darajjee Geetaachoo, Dubee Fufaa fi Muusaa Abdii dabalatee namoota 50dha. Waajjirri haqaa naannoo Oromiyaa abbaan alangaa malaammaltummaa himatamtoota irratti himannaa 3 bane. Labsii yakkaa bara 1996 ba'ee keewwata 32 lakkoofsa xiqqaa 1A fi keewwata 696 caa akkasumas labsii malaammaltummaa keewwata 4 lakkoofsa xiqqaa 4 keewwata 23 fi keewwata 32 cabsaniiru jedhame lakkoofsa 881 muraa 2007 himannaan bal'inaan isaanitti dhiyaate. Keessattuu dhimma jalqabaa irratti himatamtoonni 1ffaa hanga 5ffaatti lammiilee naannoo Somaalee keessatti walitti bu'iinsa uumameen naannolee ollaa Oromiyaa irraa buqqaan 1854 ta'aniif koree ta'anii hojjechaa kan turan yoo ta'an xalayaa gargaarsaa fi deeggarsaa koomishiniin bulchiinsa sodaa balaa barreesse irratti hundaa'uun bulchiinsa magaalaa Finfinneetti yeroo sanatti kaabinee naannoo
Koyyee Facceetti buqqaatotaaf manni jireenyaa akka ijaaramu godhaniiru jedhamee himatamni irratti baname. Manneen jireenyaa buqqaatotaaf akka ijaaramuuf murteesseen walqabatee buqqaatotaaf gargaarsa yeroo jalqabu amajjii 16 bara 2010tti namoota buqqaatota hin taaneef waraqaa eenyummaa yeroo kan sobaa kennuun liistii maqaa buqqaatota keessa galchaniiru jechuun himatni irratti baname. Adeemsa lammiilee buqqaaniif deeggarsa gochuu fi mana jireenyaa kennuu keessatti himatamtoonni 5ffaa hanga 30ffaa gargaarsa kanarraa fayyadamoo akka ta'aniif waraqaa eenyummaa yeroo sobaa fi sanadoota sobaa adda addaa dhiyeessuun gargaarsa buqqaatotaa keessatti fayyadamoo akka ta'an gochuu isaanii ibsame. Himata biraa irratti himatamtoonni himata 31ffaa hanga 50ffaa ta'an waraqaa eenyummaa buqqaatota sobaa fi sanada sobaa mooraa guddicha yuunivarsiitii Riifti Vaalii irraa maqaa adda addaatiin kennaman fakkaatu dhiyeessuu keessatti hirmaachuu isaaniitu ibsame. Himatamtoonni 50 kunneen namoota buqqaatota osoo hin ta'in ragaa namoota buqqaatotaa ta'uu isaanii ibsu guutuu irratti hirmaannaa isaaniitiin mana tokkoon isaanii naannoo Koyyee Facceetti mana qarshii 705 fi 225 saantiba 4 fudhatan jechuun himataman. Kana malees abbaan alangaa gahee himatamtootaa kaasuun yakka hannaa fi malaammaltummaa tokkoon isaanii yeroo adda addaatti deeggarsa qarshii 19,000 fi 600 argachuun raawwatameen mootummaa irratti qarshii miliyoona 8 fi 697,876 geessaniiru jechuun himata irratti banee jira. Abbaan alangaa dhaabbilee ragaa dookumentii fi ragaa namaa kan raawwii yakkichaa ni ibsa jedheen dhiyeesse. Manni murtii olaanaa naannoo Oromiyaa magaalaa Shaggar dhimmicha hagayya 8 bara 2015 akka laaluuf beellame. Kan daawwachaa jirtan oduu qubeetii amma immoo biyya alaa argannetti ceena. Ministeera dhimma alaa Ameerikaatti itti aantuutti gaafatamtuun dhimma siyaasaa Viktooriyaa Nuuland Niijer daawwatan. Dabalata oduu kanaaf Addisuu Muluu. Dippiloomatiin olaantuu mootummaa Ameerikaa daawwannaaf gara Niijeritti malanii turan qondaaltota waraanaa biyyattii kan aangoo mootummaa biyyattii fonqolchuun humnaan qabatan waliin mari'achuu isaanii himame. Ministeera dhimma alaa Ameerikaatti itti aantuutti gaafatamtuu dhimma siyaasaa kan ta'an Viktooriyaa Nuuland bulchiinsa loltoota Niijer kan yeroo ammaa aangoo biyya bulchuu of harkaa qabutti itti gaafatamaa dhimma ittisa biyyaa akka ta'an kan of himan Birgaadeer Jeneraal Muusaa Saalihu Baarmuu fi qondaaltota waraanaa biyyattii jajjaboo sadii waliin haala ammaa biyyattiin keessa jirtu irratti haasa'uu isaanii ibsuun marichi haala gaariin akka adeemsifamee fi haala rakkisaa ta'e keessatti mari'achuu isaanii hooggantuun kun marichaan booda oduu gabaasotatti himuu isaaniitu gabaafame. Qondaalli Ameerikaa kun haasaa isaanii kanaan qondaaltonni waraanaa biyyattii kaayyoo isaanii irratti cimoo ta'uu isaanii ibsuun pirezidaantii biyyattii kan aangoon humna waraanaan yeroo ammaa irraa fudhatame Mohammad Baazumii fi maatii isaanii akkasumas yeroo ammaa mootummaa loltootaa kana kan hoogganaa jiran Jeneraal Abdurrahmaan Tiichaanii wajjin wal arganii haasa'uun akka hin eeyyamamneef ibsan. Viktooriyaa Nuulanditti dabaluun sabaa himaaleef akka himanitti ministeerri dhimma alaa Ameerikaa akka Niijeeriin daawwatan humnoota waraanaa kana gaafachuu isaanii ibsan. Hoogganaan ministeera dhimma alaa Ameerikaa Antoonii Bilinkan gama isaaniitiin wixata darbe dhaabbata raadiyoo Firaans Intarnaashinaal jedhamu waliin haasaa taasisaniin akka jedhanitti rakkinicha hiikuuf falli jiru marii karaa dippiloomaasiitiin taasifamu ta'uu ibsanii turan. Oduunuma walqabatuun dubbii himaan ministeera dhimma alaa Ameerikaa Maat Miilar Ameerikaan gargaarsa Niijeriif kanaan dura taasisaa turte doolaara miliyoona 100 yeroof dhaabuu ishee himanii gargaarsi dhaabbate kun gargaarsa namoomaaf taasifamu kan hin ilaallanne ta'uu ibsan. Gama biraan immoo biyyoonni yaada garee miseensota diinagdee hawaasa Afrikaa lixaa ECOWASiin waan faallaa jiran fakkaatan kan tarkaanfii humnaan loltoota biyyattii kan fonqolcha raawwachuun aangoo biyyattii to'atanii jiran aangoo irraa buusuu irratti mormii qaban Maalii fi Burkiinaa Faasoo jila mootummoota isaanii gara Niijeritti erguu isaaniitu gabaafame. Maalii fi Burkiinaa Faasoon kanaan dura miseensa ECOWAS kan turan yoo ta'u erga biyyoota lamaanitti fonqolchi aangoo taasifamee garicha keessaa ba'anii jiru. Gareen diinagdee hawaasa biyyoota Afrikaa lixaa ECOWAS kanaan dura yeroo Maalii fi Burkiinaa Faasoo keessatti fonqolcha aangoo humna waraanaa biyyoota kanaatiin raawwatametti akkuma kan Niijer amma tarkaanfii waraanaa fudhachuuf dhaadataa turan illee fonqolcha aangoo taasifame dhaabsisuu hin dandeenye. Kana hordofuun Maalii fi Burkiinaa Faasoonis garicha keessaa of baasuun isaanii ni yaadatama. ECOWAS loltoonni Niijer aangoo biyyattii hatattamaan deebisanii pirezidaantii biyyattii kan turan Mohammad Baazumiif akka deebisanii fi kana kan hin goone taanaan tarkaanfii humna waraanaa fayyadamuu akka danda'an ibsanii turanillee humni waraanaa biyyattii daandii qilleensaa biyyattii cufuu isaan tarkaanfichaaf mala biraa dha'achuuf beellama kamisa boriitti beellamachuun isaanii ni yaadatama. Haalli amma Niijer keessatti deemaa jiru kun yeroo ammaa biyyoota ollaa biyyattii ta'anii fi sadarkaa addunyaatti yaaddoo akka uume gabaafamaa kan jiru yoo ta'u sababoonni fonqolchi Maalii kun akka addunyaatti yaaddoo uumaa jiruufis loote seentummaan dabaluu danda'a, sodaa irra deddeebiin mudachuu fonqolcha aangoo, dhiibbaa Raashiyaa dabalu, sodaa saamicha yuuraaniyeemii biyyattii fi sodaa rakkoo fi gidiraan godaantotaa sababa lolichaan dabaluu danda'an isaan ijoodha.
VOA, BBC fi Deutsche Welle wabeeffanne. Oduu ispoortiitiin ammoo Manchester United Harry Maguire'n kilaba West Hamitti gurguruuf walii galan. Kilabni kubbaa miilaa West Ham taphataa sarara ittisa Manchester United Harry Maguire mallatteessifachuuf kilabicha walii galuu isaaniitu himame. West Ham taphataa kana fudhachuuf Manchester United paawundii miliyoona 30 kaffaluuf akka waliif galanii fi taphatichis jijjiirraa kanatti gammadaa akka ta'etu ibsame. Taphataan kilaba Leicester duraanii Harry Maguire Manchester United keessa turuuf fedhii kan qabu ta'ullee teessoo jijjiirraa irra taa'uuf fedhii kan hin qabne ta'uu isaatu gabaafame. Taphatichi bakka isaa garee biyyaalessaa England keessatti qabu kabachiisuuf dirqama gara kilaba West Hamitti jijjiiramuu akka qabu murteessuu isaatu himame. Dursaa kilaba Liverpool Henderson dabalatee taphattoonni gameeyyiin kilabichaa 6 kilabicha gadhiisuun himame. Dabalata oduu kanaaf Sabilee Alamuu. Liverpool keessaa dursaa taphattootaa kan ture Henderson dabalatee taphattoonni gameeyyiin 6 kilabicha gadhiisan. Bara kana Liverpool keessaa dursaa taphattootaa kan ture Henderson dabalatee taphattoonni gameeyyiin 6 kilabicha gadhiisuun isaanii himame. Dursaa taphattootaa kan ta'e Van Dijk Liverpool yaaddoo qabaachuu ishee hime. Tapha michoomaa yeroo gannaa kana gaggeessan irratti qabxii isaan galmeessanis kilabichi taphattoota haaraa dabalataa akka barbaadu kan agarsiisu ta'utu eerame. Fabinhoon kilabichaa ergaa bahee taphataa Southampton Romeo Lavia mallatteessisuuf yeroo 3 gatii dhiyeessaa turuun isaanii ni yaadatama. Sodaa deeggartoonni qabannaaf galan isaan hubadha garuu an nama yaada hamaa qabu miti jedhe dursaan taphattoota Liverpool ammaa Virgil van Dijk. Yeroo taphattoonni baay'ee kilabicha keessaa bahan dursaa taphattootaa yoo ba'u itti aanaan dursaa taphattootaa ammaa garuu bakka isaan taphattoonni 2 qofaa yeroo dhufan dhuguma nama yaaddessaa jedhe. Morkattoota keenya caallee kubbaa to'annoo taphachuudhaan baay'ee gaariidha garuu galchiin baay'ee nurratti lakkaamuun gaarii miti jedhe dursaan taphattootaa kun. Liverpool taphattoota jajjaboo hagas dhabee bara kana kan mallatteessise Dominic Szoboszlai fi Mark Allister qofadha. Garuu Henderson, Fabinho, Naby Keita, James Milner fi Alex Oxlade-Chamberlain kilabicha gadhiisaniiru. Thiago Alcantara fi Stephen erga bara dorgommii darbe miidhama ammayyuu bayyanachaa waan jiraniif Liverpooliif deebi'anii hin taphanne. Haa ta'u malee bakka isaanii Kilipoo Koodee Gakpo gara sarara gidduutti deebisuun taphoota michoomaa irratti taphachiisaa turan. Dursaa taphattoota Liverpool kan ta'e Van Dijk bara kana taphattoonni Liverpool waancaa injifachuuf kutannoo guddaa qabu jedhe. Haa ta'u malee hojii ulfaataa akka isaan eeggatu sinaalle. Garee morkattootaa yoo ilaalle akkaan of cimsuu isaanii argina. Garuu isaan waliin morkachuuf qophiidha jedhe. Ofitti amanuu qabna guyyaa waan haaraa barachaa jiraachuu sime. Taphattoonni milkaa'ina kana dura keessatti shoora olaanaa bahatan kilabicha gadhiisuun warri jiru itti fufuun milkaa'uuf hojjechuu qabnaa jedhe. Abbootiin qabeenyaa Liverpool FSG'n ammas kilabicha gadi buusuun taphattoota muuxannoo gaarii qaban hin mallatteessifne jedhe. Sararatti isaarraa hanqinni guddaan jiraatus ammayyuu taphataa hin mallatteessifne. Kilabootni Premier League 17 ta'an Liverpool caalaa baasuun taphattoota haaraa mallatteessisan. Kan daawwachaa turtan oduu qubeetii oduu waliin kan si wajjin ture ani Beekanii Taakkalaati. Qophiileen qubee afaan biroon tufuu isaa waliin turtii gaarii gama kootiin nagaatti.